Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maatii waan Waaqayyoo bakka jirtan teessanii sagalee Waaqayyoo hordofaa jirtan hundi keessan, Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya, Fayyisaan keenya guyyaa har'aatiin nu ga'ee akka sagalee Waaqayyoo kana dhageenyuuf waliif dabarsinu kan nu taasise inni maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Haa ta'uutii guyyaa har'aa akka fedhee fi eeyyama Waaqayyootti mata duree baafata macaafa qulqulluu tokko kaasneetu sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Wangeela Maariqoos boqonnaa 6 lakkoofsa 56 kan jiru kan qabatan hundinuu fayyan mata duree jedhuun har'a sagalee Waaqayyoo walii dabarsuu yaalla. Maatii waan Waaqayyoo egaa boqonnaa wangeela kanaa irratti wangeela Maariqoos boqonnaa 6 irratti sagalee kana arganna. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa turetti duuka bu'oota isaa wajjiniin hojii ajaa'ibsiisaa barnoota addaa waan baay'ee godhee uummata barsiisaa fi uummata ofitti waamaa turuunsaa beekamaadha. Akkuma macaafni qulqulluun nutti himutti boqonnaa kana irrattis akkasuma guyyaa tokko duuka bu'oonni Gooftaa keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos lakkoofsa 31 irraa eegalee yoo ilaallu barsiisanii hogguu deebi'an gara Waaqayyootti yookaan gara Gooftaa isaaniitti deebi'anii wanna barsiisan sana wanna uummatatti himan sana sagalee Waaqayyoo gabaasa isaa godhuudhaaf gara isaatti dhufanii turee jedha. Eega gara isaa dhufanii booda Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka isaan gara biyya honaa yookaan gara biyya tokkootti deemaniif isaan ajaje ture. Deemaa biyya akkasitti na dursaatii deemaa achitti wal agarraa jedhee itti hime. Maaliif inni Gooftaadhaa, inni Fayyisaadhaa, inni waan hunda danda'aa, hogguu isaan achi gaanis inni achi jira. Kanaaf jecha itti hime yeroo kanaadha uummanni Gooftaan keenya hogguu duuka bu'oota isaatti himu dhaga'an dursaniitu osoo isaan achi hin ga'iin karaa qaxxaamuraatiin dursaniitu bakka Gooftaan keenya isaan duuka bu'ootaan isaan ajaje sanatti argaman. Sana booda Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenyaaf qorichi keenya Yesuus Kiristoos uummanni sun hogguu dhaqee bakka sanarratti dhangala'ee yookaan faffaca'ee isaan argu hin gaddeesi akka hoolota tiksee hin qabneetti ilaaleetu gaddeef jedha macaafni qulqulluu. Maatiin waan Waaqayyoo hogguu nuti faffacaanu, hogguu nuti mana isaatii baanu, hogguu nuti karaa isaa gadhiisnu, hogguu nama walitti nu qabu dhabnu, hogguu rakkannee namatti hin mari'annu dhabnu, hogguu rakkannee dhukkubsannee siree keenya irra ciisnee nama nu gaafatu dhabnu, hogguu biyyaa baanee bakka teenyu teenyee eenyuun nuu dhufa laata jennee namni nuu dhufu dhabnee hulaa ilaalaa bullu, karra ilaalaa hoollu. Waaqayyoo Abbaan keenya, Gooftaan keenya, Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni nuuf gadda. Sana booda isaaniif eega gaddee booda koottaa taa'aa jedhe. Teessisee walitti qabee barnoota barsiise. Guyyaa dheeraa isaan barsiisaa ture. Guyyaa dheeraa eega isaan barsiisee booda aduun gara dhiyaatti waan deemeef, aduun dhiyaa waan deemeef akka nyaata nyaatan akka beela'uu isaanii waan beekaniif
waan hubatanii fi duuka bu'oonni gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhan, yaa gooftaa manni kun guyyaa guutuu si faana ture. Lafti kun lafti nuti jirru lafa honaati, lafa omtuu hin jirre. Omtuu as hin jiru, bishaan hin jiru, nyaanni hin jiru, bakka kanatti rakkatanii, bakka kana oolanii. Kanaaf maaloo yaa gooftaa dhaqanii akka nyaataniif isaan qajeelchi yookaan isaan gadhiisii jedhaniin. Gooftaan akkas jedheen, waan isaan nyaatan kennaafii jedhe. Nutoo hin qabnu diinaara 200 yookaan qarshii 200 binnee fi laannuufii jedhaniin. Mee ilaalaa waan qabdanii jedhe. Ogguu deemanii ilaalan qurxummii 2 fi biddeena 5 qabu ture. San booda gooftaan keenyaan fayyisaan keenya hunduu kansaa kan ta'e, aangoon kansaa kan ta'e, xiqqoon kan isaan eebbifamu, dhukkubsataan kan isaan fayyu, rakkataan kan isaan argatu, maqaa isaa yaamee isa bira dhufee namuu kan hin rakkanne inni mee fidaa jedheen. Qurxummii 2 biddeena 5 gara gooftaatti dhiyeessan. Innis asii ol kaasee yaa abbaa eebbisi jedhee eega galateeffateen booda isaan teessise, toora tooraan akka isaan taa'an taasise. Sana booda biddeena sana akka isaan nyaatan godhe. Uummanni amma sanaa, uummanni baay'een sun, uummanni hedduun lakkoofsi isaanii baay'ee ta'an biddeena 5 fi qurxummii 2 nyaatan. Maatii waan Waaqayyoo biddeenni 5 fi qurxummii 2 duuka bu'oota isaa qofaafuu waan ga'u hin turre. Duuka bu'oonni isaa namoota 12, biddeenni garuu 5. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos garuu biddeena 2 fi qurxummii 5 namoota 5,000 caalanii oliif laate. Eega nyaatanii ka'anii booda isaan qajeelche jedha. Isaan gaggeesse gooftaan keenya. Gara beeta Sa'idaattis akka deemuu inni karoora qabatee duuka bu'oota isaas gara beeta Sa'idaa akka deeman isaanitti meetu isaan sana uummata gaggeesse. Maaliif sagalee isaa laatee fi biddeen fooniis isaaniif ta'us nyaata isaanii laateetu isaan gaggeesse. Dhugaadha, gooftaa keenyatti biratti guudhaqne nyaata fooniif nyaata lubbuu nuu laata. Nyaanni hunduu isa harka jira. Kan foonii isarraa maddaa, kan lubbuu isarraa maddaa. Inni nuuf nyaata gooftaan keenya. Dhiigni isaa nuuf dhugaatiidha. Foon isaa nuuf nyaata. Maaliif yoo jenne isa malee fayyinni barbaraa hin jiruuti. Isa qofaa miti. Hojii keenya irratti nu eebbisa. Karaa keenya irratti nu eega. Yoo nuti rakkannu nu faana jira. Yoo nuti dadhabnu nu faana jira. Dadhabbii keenya nu gargaara. Dhibee keenya keessa nu fayyisa. Karaa keenya hunda irratti kan nu gargaaru isa qofa waan ta'eef gooftaan keenya yeroo hundanuu nu faana jira. Sana booda gara beeta Sa'idaatti akka deemaniif duuka bu'oo isaatti hime. Duuka bu'oonni isaa markabaan yookaan immoo bidiruudhaan gara beeta Sa'idaatti deemuudhaaf seenan. Yeroo kana galaanni bubbeedhaan itti ka'eetu galaanni suni markaba isaanii yookaan immoo bidiruu isaanii jeeqe. Galaanni isaan garagalchuuf ka'e, isaan jeeqe, cinqamanii. Yeroo kana gooftaan isaan ilaale, ammas isaan arge, duuka bu'ootaan argeetu gara isaaniitti dhufaa deeme. Ogguu gara isaaniitti deemu isaan akka waan ekeraa arganiitti jedha kitaaba. Akka waan ekeraa arganiitti rifatan. Garuu isa ture. Garuu gooftaa ture. Isaan garuu hin hubanne malee isa ture. Rakkina isaanii keessatti kan isaan hin ganne. Ogguu galaanni nyaachuu ka'u. Eeyyeen ogguu galaanni biyya lafaa nu nyaachuu ka'u. Ogguu galaanni biyya lafaa nu jeequ. Ogguu galaanni biyya lafaa kana lubbuu keenyaaf foon keenya jeeqee gara Waaqayyoo nu ajajetti akka hin deemne nu godhu. Karaa Waaqayyoo irraa akka fagaannu nu taasisu. Waaqayyoo yeroo sana
kataf nuu jedha. Nutti dhufa, nutti mul'ata, nutti argama. Yeroo kana nuti yoo amantaan hin dhaabbanne Waaqayyo waan argine nutti hin fakkaatu. Waan ekeraa argine nutti fakkaata. Waan abjuun argine nutti fakkaata. Garuu inni abjuu miti. Inni gooftaa gooftotaa ture. Achumaan hin sodaatinaa anumaatii jedheen. Hin sodaatinaa anumaatii jedha gooftaan. Hin sodaatinaa anaanuunaa jedhu gooftaa yeroo rakkina keenya. Hin sodaatinaa anaanuunaa jedhu yeroo dhibee keenya. Hin sodaatinaa anaanuunaa jedhu gooftaa ogguu nuti rakkannee isa yaamnu. Ogguu namni nu qaqqabu dhabame. Ogguu namni nu ilaalu dhabame. Ogguu namni nu yaadatu dhabame. Inni nama nuuf haa ta'u. Ameen. Ameen. Inni nama nuuf haa ta'u. Sana booda gooftaan keenya gara isaaniitti dhufee markaba yookaan immoo bidiruu keessa seenee galaanichas akka dhaabbatu godhee qilleensichas abaare jedha. Isaan faana bidiruu seene. Bidiruu seeneet isaan faana deeme gara Beetsayidaatti. Eeyyeen gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara nuti deemnutti nu faana deema. Wanna nu jeeqa hundayyuu nurraa abaara. Garuu deemsi keenya isa faana haa ta'u. Nuti isa ta'uu haa beeknu. Inni gooftaa ta'u, inni qofti fayyisaa ta'u, inni qofti abbaa dhangoo ta'u, inni qofti dhugaa ta'uu haa beeknu. Gara biraatti ija keenya hin laatiin, gara biraatti harka keenya hin laatiin, gara biraatti laphee keenya hin laatiin. Inni qofti gooftaadha. Kanneen hunduu yoo darban kan hin darbine isa qofaadha jedha wangeelli. Hundinuu dachiin kun maramtee akka carqiitti dabarti. Samiinis maramee akka huccuutti darba. Kan hin darbine gooftaadha. Kanaaf gooftaa keenya faana haa deemnu. Hin sodaatinaa anumaa jedhe. Hin sodaatinaa isa kan nu faana jiru. Rakkina keenya faana kan nu faana jiru isuma. Yeroo nuti rakkanne, yeroo nuti cinqamne kan nu faana jiru isa. Isa malee kan nu gargaaru hin jiru. Namni yoo nu gargaare, har'a nu gargaaree boru nu nuffaa. Gargaarsi namaa garaa nama hin ga'u. Gargaarsi namaa karaa nama hin kuchiisu. Gargaarsi namaa yeroodhaafi. Gargaarsi Waaqayyoo hanga bara baraatti. Gargaarsi Waaqayyoo hanga biyya lafaarra jirru qofa miti. Hanga bara baraatti hanga jiraannutti. Gargaarsi Waaqayyoo harka Waaqayyoo nu faana ta'u. Harki Waaqayyoo nu faana ta'e yeroo hunda gammachuu qabna. Harki Waaqayyoo nu faana ta'e yeroo hunda fayyaa qabna. Harki Waaqayyoo nu faana ta'e yeroo hunda eebbifamaadha. Harki Waaqayyoo nu haa qabatu. Harki namaa ni dhuma. Harki Waaqayyoo irraa kan kennamu dhumu waan ta'eef jecha. Sanaan booda gara Beetsayidaatti ce'an eega Beetsayidaa ga'anii booda ummanni Beetsayidaadhaa gooftaan akka dhufe arganii inni fayyisaa ta'uu hubataniitu. Sana booda ummanni sun bakka magaalaatti karaa irratti hunda namoota dhukkubsatan hunda karaa baasan, sireen baasanii karaa gubbaa kaayanii jedha. Maaliif yoo jennu fayyina barbaaduudhaaf. Dhugaadha fayyina barbaaduudhaaf karaa irratti ba'uu qabna. Karaan nuti itti baanu mana amantaa keenyaatti. Bakka Waaqayyotti argamutti gaara irratti baanee Waaqayyoon argachuu nu barbaachisa. Qiddaasee isaatiin eebbifamuu qabna. Kadhannaan eebbifamuu qabna. Sagadnaan eebbifamuu qabna. Sagalee Waaqayyootiin eebbifamuu qabna. Achitti ol baanu malee fayyinni hin jiru. Garasitti dhiyaachuu qabna. Sana booda baasanii karaarra kaa'anii gooftaan yoo darba yoo huccuu isaa tuqne ni fayyinaa jedhani. Eeyyeen gooftaan yoo darbu yoo huccuu isaa tuqan ni fayyu. Gooftaarraa humna namaa miti kan ba'u, humna waaqummaati ba'a. Gooftaan akka namaa miti fayyisaadha. Akka namaa miti hin arga gooftaan. Kana gochuudhaaf maarree maatimaan Waaqayyoo maal nu barbaachisa? Huccuu isaa tuquudhaaf, isa faana ta'uudhaaf, tuqnee fayyuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Isaan keessaa wannoota muraasa ilaaluu yaalla. Tokkoffaa heeyyamamoo ta'uu nu barbaachisa. Fayyuudhaaf, huccuu Waaqayyoo tuquudhaaf, gara isaatti dhufuudhaaf, akka uummanni sun eeyyamanii uummata dhukkubsatan karaarra baasanii huccuu isaa tuqan akka fayyan akka taasisan nutus huccuu isaa tuquudhaaf eeyyamamoo ta'uu nu barbaachisa. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 5:6 Matsaaguu nama jedhamu ture jedha. Matsaaguun
waggaa hedduuf waggaa 38tiif bakka Beetesaydaa jedhamtu tsabala tokko ciisaa ture. Haa ta'uuti fayyina hin arganne. Maaliif fayyina hin arganne? Nama hin qabu Matsaaguun. Bara dheeraatiif fayyina barbaadee ciisus ogguu ergamaa Waaqayyoo gara galaana sanaa dhufee bishaanicha eebbise dursee kan bu'e dhibee isaarraa ni fayya ture. Haa ta'u garuu Matsaaguun humna waan hin qabneef, fira waan hin qabneef dursee bu'uu hin dandeenye. Kanaaf jecha fayyina dhabee waggaa 38 ciise. Haa ta'u kan nama hin irraanfanne uumee kan nama hin ganne yeroo hundanuu kan nu waana jiru yeroo hundanuu waa'een keenya kan isa yaachisu waa'een keenya kan isatti dhaga'amu rakkachuun keenya dhiphachuun keenya kan isatti dhaga'amu Gooftaan gara Matsaaguu guyyaa tokko dhufee maal taatee ciiste hin jenneen akka inni dhukkubsate ni beeka. Akkam jedheen yaa Matsaaguu fayyina barbaaddaa jedheen. Eeyyee yaa Gooftaa fayyinan barbaada jedheen. Fayyinan barbaada jedheen. Ka'i jedheen. Ka'i siree kee irra ciiste fuudhiitii baadhuu deemi jedhe. Akkasitti eeyyamamoo taanu ka'aa jedha. Rakkina keessan irraa, dhibee keessan irraa, gadadoo keessan irraa ka'aa simbaaseera nuun jedha Gooftaan. Ameen. Waaqayyo Gooftaan keenya rakkina keenya irraa, gadadoo keenya irraa nu haa baasu. Akka Matsaaguutti eeyyamamoo ta'uu garuu nu barbaachisa. Lammada gaabbii galuudha. Gaabbii yoo gallu qusannee osoo hin ta'in waan nu keessa jiru baasnee gaabbii galuu qabna. Kanaaf yoo gaabbii galuu baanne garuu Waaqayyoon argachuu hin dandeenyu. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 36 irraa kaa'inee akka arginutti mana Simi'oon jedhamu tokko keessatti Gooftaan irbaata nyaachuu yookaan yaana nyaachuudhaaf taa'ee ture. Nitiin yookaan dubartiin biyya sana keessatti sagaagalummaa yookaan immoo hojii cubbuu hojjechuudhaan beekamtu tokko dubartiin tokko gara Gooftaa dhuftee shittoo qabattee dhuftee yaa Gooftaa jettee boochi. Mana Simi'oonitti bu'aa turte. Boochee mimmaan dhangalaaste Gooftaa miilla irratti kuftee kadhattee shittoo ishii cabsitee miilla isaa dibdee mimmaan ishiitiin rifeensa ishiitiin miilla Waaqayyoo mana Gooftaa keenyaa xoofte. Sanaan booda Gooftaan lammata cubbuu keetti hin deebi'in amantaan kee si fayyiseera jedhee gaggeesse. Kanaaf fayyuuf kooluu galuun yookaan gaabbii galuun barbaachisaa. Huccuu Waaqayyoo mana Waaqayyoo tuquuf isatti dhiyaachuu laphee Waaqayyoo tuquuf kun nu barbaachisa. Kan biraa inni sadaffaan amanuu nu barbaachisa. Amanuudha. Hogguu dhufnu nu fayyisaa laata? Yaalluu laata? Mana Waaqayyoo deemnuu laata? Tsabala yaalluu laata? Qulqulloonni nu fayyisuu laata? Laataa miti. Na fayyisa jennee amanuu qabna. Huccuu Waaqayyoo, manni Waaqayyoo, tsaballi Waaqayyoo imnatiin na fayyisa jennee yoo dhaqnu ni fayyina. Kanaaf inni sadaffaan amanuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irraa ka'ee yoo ilaalle dubartii tokko jira. Ammas akkasumayyuu wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 43 irraa ka'ee waluma fakkaataadha. Dubartii tokkotu jira. Waggoota 12 dhiigni isii dhangala'aa kan ture, dhiigni isii jigaa kan ture. Mana qorichaa isii namne bakka ishiin hin dhaqne hin jiru. Qoricha hunda yaalte garuu fayyuu hin dandeenye. Guyyaa tokko garuu akkas jette Gooftaan hogguu darbu yoo dhaqee huccuu isaa tuqe ni fayya jette. Eeyyee ni amante. Osoo Gooftaan karaa irra deemaa jiru, namoonni baay'een marfamee osoo deemaa jiru, dhaqxee huccuu Waaqayyoo, huccuu Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos tuqxe. Sanaan booda ni fayyite. Gooftaanis akkas jedhe humni narraa ba'eera eenyuun na tuqe jedhe. Duuka bu'oonni yaa Gooftaa akkamitti nu gaafatta? Akkamitti akkana jetta? Nama amma kanaa keessaa eenyu akkasi tuqe akkamitti beekna jedhan. Inni garuu humni narraa ba'eera jedhe. Ishiinis yaa Gooftaa ana jettee itti himte. Waggaa 12 akka rakkachaa turte dubbatte. Eeyyee in amantes hin fayyite. Kanaaf maatiin waan Waaqayyoo kan tuqe hundinuu ni fayya. Fayyina Waaqayyoo kan tuqe, fayyina Waaqayyoo kan abdate, fayyina Waaqayyoo kan dhiyaate ni fayya. Kanaaf fayyuudhaaf tuquu nu barbaachisa. Kanaaf sagalee isaatiin, hafuura isaatiin, eebba isaatiin, kennaa isaatiin akka nu eebbisuuf Waaqayyo abbaa keenya faana ta'uu isa faana dhaabbachuu nu barbaachisa waan nu barsiiseef Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Ameen.